qulfii tokko malee akkamitti appilikeeshina bilbila keenyarraa dhoksuu dandeenya? Appilikeeshina icciita qabuu fi yookiin akka appilikeeshina bilbila keenyarratti yoo baay'ate garmalee bilbila keenyarratti baay'ate haala kamiin itti dhoksineetini itti fayyadamuu dandeenya kan jedhu qabadhee isiniin dhufee obboloota koo egaa iddoo jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u isiniin jedha. Egaa appii bilbila keenyarraa yoo baay'ate dhoksuudhaaf akkasumas bilbila keenya namni isa takkaan nurraa fuudhee appilikeeshina bilbila keessaa nu qabnu hunda akka laaluu hin barbaanne yoo feene ta'e haala gabaabatti dhokfachuu dandeenya jechaadha. Qulfii garaagaraatiin dhokfachuu dandeettu. Arra garuu wanna takka malee qulfii tokko malee haala gabaabdumatti utuu appii tokkocha daawuloodii hin goone haala itti dhoksuu dandeettu tokko qabadhee isiniif dhufee. Egaa isinitti neeressu gabaa jimaan isin garsiisa jechaadha. Bilbilli keessan yookiin fuuldurri bilbila keessanii haala kanaan jira jechaadha. Haala kanaan yoo jiraate maal gochuu qabdu? Iskiriinoo bilbila keessan irraa yookiin tachii bilbila keessanii qubarra tursiiftu jechaadha. Gadi tuuttanii osoo hin taane quba keessan sekendii takka gadi tursiiftu. Yeroo akkana gadi tursiiftanii fuulli bilbila keessanii akkatti walitti guuramaa jechaadha. Yeroo akkanatti walitti guurame isi siitiin jechuu kana hoom siitiin jettu kana fakkii siitiin kan qabdu kana ishee kana jechaadha. Ishee kana al takkaamni rukuttanii erga rukuttanii garanatti isin geessaa jechaadha. Yeroo garanatti isin geesse iddoo kanarra jechaadha hidhi jaampis kan jedhu jechaadha. Iddoo xiyyaarra agarsiise kanatti al takkaaf ni rukuttu jechaadha. Yeroo akkanatti rukuttan garanatti isin geessa jechaadha. Obboloota koo haala gabaabaatti appilikeeshina karaa kanaanii appilikeeshina kam itti dhoksuu dandeetta jechaadha. Garuu warroonni isin jala dhoksanii jiraatanii haala kanaan appilikeeshina namni abbaan sun dhufates karaa kanaan argachuu dandeettu jechaadha. Kanaafis warroonni dhokfachuu barbaadanis haala kanaan dhoksitu jechaadha. Kanaafuu appilikeeshina bilbila kana irraa qabu guutuu as keessatti lakkoofsaan naaf fida jechaadha. Akkuma argaa jirtan kan appilikeeshina asirratti fayyadamu kunoo gubbaa kanatti naaf fida 53 appilikeeshiniin bilbila kanarratti fayyadamaa jiru jedhee tootaala isaa qoxxoree fita jechaadha. Kanaafuu akkamitti dhoksuu danda'a haa jennu. Mee fakkeenyaaf mee Facebook kana haa dhoksinu iddoo 00 irra mareeru kana right itti goota akka dhoksuu barbaaddu. Mee fakkeenyaaf Facebook kana right godha. Tokko dhoksee jira. Ammallee imo kana godhu anda'u. Isin garsiisa fakkeenya appilikeeshina kama fedhii kama si dhoksuu barbaadan yookiin sitiingii garaagaraa akkasumas appilikeeshina waan garaagaraatti itti fayyadamtu yoo dhokfaatti irra gaariidha. Kanaafuu fakkeenya WhatsApp kanas haa dhoksuu jennu. Akkuma argaa jirtan kana hamma si dhoksitan kunoo gubbaa kanarratti isinii baasaa jechaadha. Afur right itti godhee jira. Amma dhokseeraa dhoksee hin jiru. Kanaafuu maal gochuu qaba? Seefii gochuu qaba jechaadha dhoksuudhaaf. Afur right godhadheeraa dhoksuudhaaf iddoo kanarratti jechaadha. Iddoo xiyyaara agarsiise kanatti al takkaamni rukuttu. Al takkaamni rukuttu. Yeroo kanatti rukuttanii amma dhoksee jira guutuu jechaadha. Appii afurii dhokfadhee jira. Akkuma argaa jirtan kana appiin tura fuuldura kanarra jiru dhoksee jira. Iyyaa'u mee Facebook hin jiraa? Hin jiru. Garam kute? Hin jiru jechaadha. Facebookiin, WhatsAppiin, qafoon bilbilaa hin jiru jechaadha. Kun asiin yoo gaseene garaa bilbilaas yoo gaseentanii iddoo kanarratti jechaadha. Yoo gaseentanii as keessa appis kan jedhu yoo gaseentanii hin jiru. Laga kanarraallee kutee jira jechaadha. Hin jiru akkuma argaa jirtan kana dhokfamee jira jechaadha. Appilikeeshiniin kun iddoo kanarratti dura siin jira ture iddoo kanarra siin jiru. Dhokatee jira jechaadha. Appiin kun garam akka kute hin beeka. Angaruu jechaadha. Namni iddoo jechaadha bakka bilbila kiyyarra yeroo seenee haala kanaan laalee appii barbaadu san hin dhaba asirraa jechaadha guutumaan guutuutti. Mee appilikeeshinii akkamitti deeffachuu danda'a amma ka dhokse kan akkamitti deeffachuu danda'a kan jedhu ammallee bilbila keessa maal gootan akkuma duratti san walitti gadi qabdu. Yeroo akkatti walitti gadi qabdanii haala kana ammallee sii fida. Hoom sitiingii kana gadi tuqatta. Iddoo itti dhokfattanii beektaa miree ishii kana jechaadha. Hin seentaaf. Kun akkuma argitan kana gubbaa kanarratti kunoo appiin arfanan dhufadhee meeqa akka dhosseeru nan mul'isa. Afur dhossee jira jechaadha. Mee irra geenya kam fudhossee jira? Kamtu rayitii irraa qaba? Kunoo Facebook rayitii qaba. Facebookiin dhokatee jira. Imo illee dhokatee jira. Kunoo pooniin illee lakkoofsi kan ittiin daawwatamee dhokatee jira. WhatsApp illee dhokatee jira jechaadha. Kanaafuu irraa dachaafachuudhaan maal godha? Rayitii kanarraa kaasa. Amma kanarraallee kaasa. Kanarraalleen kaasa. Zeeroo godhee jira kun zeeroo godheera. Uumaa dhokseen jiru jechaadha. Kanaafuu amma seef godhachuudhaaf ammallee iddoo dura qubaarra ofuwana takkaan ni tuttu. Seef godhee jira. Dachaasee jira jechaadha appii. Appiin duratti kunoo
dacha'ee jira garana dacha'ee jira kun akkuma argitan kana feesbuukiinis fooniinis onuunis hundinuu naaf dacha'ee jira jechaadha. Haala kanaan itti dhufachuu dandeettu. Barnoonni kiyya yoo isinitti tole YouTube kiyya subscribe gochuu akkasuma koomentii babbareeduu fi like gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Share walii godhaa haala kanaan